kudha saddeet kudha sagal No. keessi qo'e Maal jedhe? Amma kiu jechuun akkama intala dubrummaa hin qabne qalaa jiru. dubbisi kaayyee fichi dhaggeeffachaa jira. Si highlighting godhaa qo'ime. Maali ati harkaan waan kana caalu siifinna. Kan kana jaallatama. Ana caalu. Hin jirai. Rafaa buumaa jirraa bakka. Yaa ijoollee qaladhaa nyaadhaaf akka jiru jira ilmoo fi foon nama udaan illee nyaata bilcheeffadhaa kan jedhu jira. Isti kana nama fidda kaa'ame. Nama fidda bakka jedhu kan. Hin fida an waan jedhe waan hin fidini jira waan isin jechuu jiru. Jechuun bakka ijoollee maalii kana Obbolee ilmaan ofii qalatanii nyaachuu. Taree fuutii intala waaqayyoon kan kee. Waaqayyoon kakuu moofaa fi haarawaa addamoo tokko. Laa bakka amma jette kana hin jedhamu amma waan. Reefu ati gartee waaqayyoon dubartii sagaltuu fuudhaa jennaan naan jette haguunsee gargaarsiise cal dubbistee akkuma faadha amma as intala dingilii qabne ajjeesaa jedha hin jedhu haguunsee agartee kiu. Deebisi bakka deebisi. Hundi keessaanuu naa galatooma asuma irratti gabaabsa caaltootis follow godhi wal argina inshallah. Eeyyanka quraana keessa quraanni rabbiin irraa bu'e jettu mitiire? Eenyu irraa bu'e reesira? Ana irraa bu'e? Eshi rabbiin irraa bu'e mitiire? Rabbiini. Okay, siifin kana itti ni amantaa Muhammad ergamaa deettee ni fudhattaa islaamummaa siifin kana ammaan si qabsa shaadaa'e. Inshallah. Ni fudhattaa islaamummaa. Fudhadha. Kan biraa dammoo jecha quraanni Nabii Muhammad irratti bu'ee jedhe. Amma nama biraa yoo gaafadhe Nabii Muhammad irratti miti kan bu'ee Jibriil irratti buunan Jibriil Muhammad kente sinimmoo Muhammad irratti. Akkasii miti. Laala akkasii miti. Akkasiin jedha san namni islaama akkasiin jedha. Jibriil rabbiin gartee ofii nabiyyoota raajota ittiin dhufu rabbiin namatti hin dhufu. Gaafa dubroon Maryam ilma deessi jedha san rabbii itti dhufe moo ergamaa waaqayyo itti dhufe? Ergamaa. Maal jedheen itti dhufe? Innahoo wanti dhiibboottaalle. Ilma hin deessi jedheen dubbiin san ta'e eenyuti? Dubbii waaqayyooti moo dubbii ergamaati? Moo dubbii Maryam? Dubbii waaqayyooti ka waaqayyo ergamaatti dubbate. Akkasuma Jibriil Muhammadis ergama waaqayyootti dhufe Jibriiltu itti dhufe itti dubbatee dubbiin san tan isaatii miti itti dhufe gartee yaani iqra qaree dubbisi Muhammad dinniin ka'ii barsiisa bakee jedheen achi kee Muhammaditti dubbate malee rabbiin kallattiin dhufee nama tokkotti hin dubbatu kallattiin abadan Yesuusuu kallattiin ittiin dubbatu waaqayyoon kallattiin yeellam nama tokkottu so saniif yani ergama qur'aanni ergama Jibriil yookaan ergama rabbi Jibriil ergama waaqayyo kan jennutu rabbi irraa ergaa qur'aana dubbii waaqayyo irraa itti fide nabi Muhammad qomasaa keessa qabate ummata barsiisa qur'aana akkasiin irraa katabaa jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkasitti irraa barreeffame malee qur'aanni gartee nabi Muhammad irra bu'e gujannu qaama itti fidee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoon an birrii tana hodho birrii amma fakkeenyaaf qalama kana hodhooti obboleessa keetii kanni yoon sin jedhe qalamni isa kanniteef san eenyu kan qalama kana kanne kallattiidhaan sitti kanne qalama kana kan isaa kanne eenyu. Maal jettee deebiste? Qalama kana fuudheetiin obboleessa ni qabdaati. Eenyu maqaan isaa umurii dheeraatu. Baay'ee qaba gara. Okay, obboleessa kee hangafaatiif sin jedha obboleessuma kee tokkoof maqaa dhoo qabda fa'a. Eenyu baay'ee qabdaa siifaa baay'ifamtu. Dubartii ammaatiin. Dhagaa jirtan? Eenyu maqaan isaa? Leellisaa. Leellisaadha fayyee. Okay, sokkee homaa leellisaa ayyaa leellifamtu. Hodhooti caaltu qalama kana
obboleessa kee leellisaaf kanniin siin jedha. Fuutee kannitaaf. Qalamni san keeti sii kanneef moo anaa kanneef? Sitti naaf kenna. Goobas. Ergaan tokko Nabi Muhammaditti Qur'aana gartee itti fida. Dubbii Waaqayyoo itti fida. Dubbiin san dubbiin inni itti fide Nabi Muhammadi fide kun dubbii ergamticha kanaati moo dubbii Rabbiiti? Dubbii Rabbii jedhamu maal jedhama? Amma fakkeenyaaf dhaqeetiin caaltu armeeteetitu deemiti caaltu yaamiin anje caaltu armeen teessee yaamtiin siin jedha armeen tee koottuu siin jettiin siin jedha dubbiitii yommuu dubbii armee teetiitiin si fide. Armeetiyyatu namaa miidhagina. Akka akkas kaa quraanni kamaarreetii kaa ergamaa maarreetii jedhan warri kaan asirra. Walii galee. Yeroo tokko tokko amma jechuun amma bakka Amaariffaan barsiisaaf faallee hin dhaqee dhaggeeffadha. Nabi Muhammad anatu yalla malektanyaa ofiin jedhe malee Rabbiin ergamaa isan goone. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos akka jedhu mee yeroo gadi mee wangeeluma keessatti akka jedhu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jiraa jedhe. Eenyu jedhe kana? Yesuus jedhe kan kana dhagee. Akkam jedhe? Isaan ani dhagee isinitti maa jedhe ka? Waaqayyo abbaatu Yesuus dubbiinarraa dhagee isinitti hime jedhe moo Yesuustu dubbiina Waaqayyo irraa dhagee isinitti hime jedhe? Dubbii isarraa dhagee nutti hime. Nabi Muhammad an ergamaa Rabbiiti Rabbi biraan isinitti ergamee jedhe moo hin jenne? Yesuus Kiristoos Waaqayyo biraa beetiin dhufee jedhe moo hin jenne? Jechuun kaastii fidikaa quraana keessaa. Maal jechi jedhe? Waan si jedhe fudhatu na dhaggeeffadhu waan quraan siin jenne waan siin jedhe yeroo waan takka gartee jettan wangeeluma keessa kana maan yaadanne Yesuus Kiristoos ani abbaan na ergee jedhe moo hin jenne? Jedhe jira kaa nama natti amanee yaa baduufi. Jedhu beeke ani Yesuus Kiristoos Nabi Muhammad ani fiifi ergamaadha jedhee akkamitti ergama Rabbiitu ati ergamaadha jedhaan malee akkamitti gartee Nabi Muhammad jedhe Yesuus Kiristoos wangeela keessatti abbaan na ergee hoo ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufe hoo abbaan nan caalu hoo dubbii ani dubbadhu kan kootii miti kan isaan ergeeti jechuu jira. Maal gizee ganda Amaaraa san dhaggeeffattu kana maan dhaggeeffanne wangeela keetirraa? Hin dhaggeeffadha bakka lachuullee dhaggeeffadhu si gaafadha. Muhammad akka ergamaa ta'e ni amantaa? Ofiisaatiif ani yalla malektanyaa ni isatu jedhe malee Rabbiin ergamaa isan goone hin jedhamu asitti. Ani maal eenyu godhe? Abootu gurraan dhukkubsitee fi qalbiin teetu hin jirtu ammayee. Saani qabe wangeela quraanni qabda? Quraana maalirraa godhame? Maaliin godha? Kiristaana ani maaliin raa godha kanaan? Antu ka ummata jallisuudhaaf ta'an maaloon beeku ani wangeela qabate. Huccute amma nama barachuu deemu miti. Galatoomen qarmaa bas waa dubbisii kottu dura. Barnoota fadhe afaan seexaanni osoo afaan dubbate naan baradhaan. Handhameen ta'u waan fadhe dubbisee because wangeela keessan isinirra dubbisna malee sii gadi hin dubbisnu. Amma wangeela adda afaan addaatiin buufannee dubbisna hin dubbisan isin wangeeluma kanaa hin dubbisanii barbaadhattanii deemtan malee caaltu amma bakka tana takkaa dhalattee argitee hin beektu harmeentee argitee hin beektu boqonnaan si garsiise abbaan keetillee argee hin beeku kan si barsiisu argee hin beeku. Mee ol fuudhi sagalee kan kee dhagaan jirru hawaasni dhagaan jiru. Musliimaa miyat? Alhamdulillah galanni rabbii tokkicha Yesuus erge saniif haa ta'u. Ayya gaaffiyoon si gaafadhe tolee jettee naa fudhachuu hin dandeessaa? Hin fudhadha. Bareecheen si akkasi. Boqonnaa kamiin si dubbisa natti himadhu? Boqonnaa kamiin si dubbisa? Anoo. Tole. Naa dubbistanii jira akkanaan qabu. Ayya. Gaaffiyoon si gaafadhu keessaa inni tokko maal seete waa'ee jannatanaa ibsuu dandeessaa ammas?
Aboo boqonnaan siin jee dubbisi dura achi booda gaafatta siin hin jenne gaafadhu fa'a. Akkamiin gaaffii gaaffiin baqatanii gaaffiin si gaafadhu. Aboo nuti gaafachuufis gaafatu nuun mana banee bar taa'u jira bar sii miti bar mana keen dhufne bar bannee teenyee kiristaana barbaadaa jirraa miti. Waan jedhe boqonnaa 14 Yohaannis 14 lakkoofsa 12 dubbisiin siin jedhee miti gaaffiin gaafatta. Way. Nan dubbisa. Dubbis. Kennuun danda'u. Maqaa kiyyaan dubbisi. Isa dubbisuu nan dubbisa. Yaada maalii naa kan si kannuu hin danda'u? Maaf naa kannuu hin dandeenye? Maal asii goota yoo naa kannuu hin dandeenye? Dhugaanoo sinsoraa dhugaarra. Asirraa yaada. Aboo sodaa fi qawwee walii qabannee wal sodaachisuun maal na sodaatta? Maaliif sodaadhaa miti? Nagaan haasa'a. Maaluma haasa'a? Nam jabaadha nan danda'a sababa naan jetteefidha. Kanaafuu waan isin jechuu fedhee isin si gaafadhu naa deebisisan booda anis gaaffii toora qabeessaan isin deebisa. Eenyutu si gaafachuu jira? Maali naa dubbisiin jedhe akka dhuftetti? Gaaffiin fudhattu? Niin fudhadhaa dubbisiin siin jedhe boo niin fudhadhaa dubbisi boqonnaa tana wangeela ni amanta ati dura si beeke ati amantii teetis beeke duraan eenyu siin jedhe. Mijaakka fudhatu deebitee pheenxee ta'uu si beeke eega pheenxee taate kitaaba 66 wangeela ni fudhattaa hin sin jedhe eeyyee naan jette hayyee boqonnaa kanaa dubbisi akka ati fudhattuun si laala. Gurbaa dubbisi neetworkii keetis nu rakkine. Gaaffiin baqatiniiti ammas asiin dubbisaan rakkinan qabu garuu. Dubbisi na gaafatta aboo dubbisi goobasi. Amna deebisuu dadhabdee adiin jedhe maaf yaaddoftu? Esti baasi kaa'u bakka sanii. Sa'aatummaan baasisee fi nima dubbise wangeela kan kennan amantu. Hojiirra jira malee hin baasa dhugaa. Anniin beeka kaa. Ati yoo jaan arge. Baasii dubbisi. Dalage ayyee ishee. Okay, sorry. Siifin dubbisa ayyee. Anaaf baasaa. Dhiifama moo namni dalagatu bareedduudha wati dalagachaa kaa nun jeeqin. Birrii godhachaa dhuftee nu hojjekkana nu mataa nu baxabbatu jirtiisa. Haree. Ayyoo. Wayi Luqaas. 9:27. Berasa kali deh terbang. Ya Rabbi ya Rabbi. Oh no, sigarsiisu ja, sigarsiisu. Agarsiisa. Oh iya. Kuno lah. Laal Luqaas laal akka ta'e ni gartaa laal wangeela Luqaas ni gartaa laal. Wangeela Luqaas 18:19. No, Okeesti qoy. Maal jedhe? Amma kiu jechuun ka akkamiin tala dubrummaan qabne qalaa jiru. Dubbisi kaayyee ci dhaggeeffachaa jira. Si highlighting godhaa qoyime. Maali ati harkaan ana dubbisiin jedhee baramma. Ani mi'a dhiqaa jira malee hin dubbifadha kaa mi'a dhiqaa jira hojii madaan. Daqiiqaa takkaas laali viidiyoon abani maaf naan jetta duba akka nama dubbisu. Harka tokkoon amma isilaan maaloo dubbistee? Dubbisi atummaan dubbisi amma kun amma dubbisi daqiiqaa sekendii takkas irraa fudhattee dubbisi. Jitu balee nu dubbisa abboo dafi. Ati guyyaa biraa wal agarra ayyaa si dhiisanii.
Baasi dubbisi. Akka jedhu kun dhaggeeffadhu kun amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaan gorra'a jedhee abboome jedha Yesus. Yesus abboome moo? Yesus. Yesus jedhaa jechitti Yesus waaqayyo jedhu. Yesus ajaji. Eenyure wangeela kaku. Okay, abbaan fedhe ajaju. Eenyu kan nama gorraa jiru kun. Yesus gorraa jedhee kaku haarawaa miti. Eewwa. Kaku haarawaa mi? Eewwa kaku haaraa argee jiru. Anama ajjechaan kun kaku haaraa kasi ayyee Yesus ta'uu baattus abbaa fedhe qaama fedhe haa ta'u ajjechaan ni jirti moo hin jirtu? Nama qala kun wangeeli nama qalaa jaame kuno. Gilla wanna kana jaalala barsiisaa. Dhaggeeffadhu akka jedhu kuno. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti gorra'aa isaaniin jedhee. Kasi ati abba. Okay, manni biraa banameen se'a. Gara biraa deemna anis hin rafa. Abbaa caalee waan hin faan banani. Ati wangeela dubbisi wangeela waan kana caalu siif hinna. Waan kana caalu jiramu? Ana caalu. Hin jirai. Rafa Abu Muaz Rabaa bakka. Yaa ijoollee qaladhaa nyaadhaaf akka jiru jira ilmoo fi foon nama udaan illee nyaata bilcheeffadhaa kan jedhu jira. Isti kana nama fidda kaa. Nama fidda bakka jedhu kan. Hin fida an waan jedhe waan hin fidini jira waan isin jechuu jiru. Jechuun bakka ijoollee maalii kana obbolee ilmaan ofii qalatanii nyaachuu. Intala tareefuuti intala waaqayyoon kan kee. Waaqayyoon kakuu moofaa fi haarawaa addamuu tokko. Laa bakka amma jette kana hin jedhe mama waan. Reefu ati gartee waaqayyoon dubartii sagaltuu fuudhaa jennaan naan jette haguun see gargaarsiise caal dubbistee kakuu moofaadha amma. Ammaas intala dingilii qabne ajjeesaa jedha hin jedhu haguun see gartee kiu. Hundi keessaanii naa galatooma asuma irratti gabaabsa. Caaltootis foloo godhi wal argina inshallah. Nagaa keetti tika rabbii keessa mana alam achi dhaqaa adii galgala wal agarra. Abeerkaa dabira harkaa wal